Iso boleettii koo atis yaa boleessaa addunyaa kanarra wama xiqqoo teessaa wal arrabsuudhaa fi wal xiqqeessuu dhiisaa gaafa sana rabbiin badii keenya nuuf dhiisaa. Isa kam ijaartee isa kamiin diigdaa? Isa kam dhiigsitee isa kamiif dhiigdaa? Eenyuuf bishaan laattee eenyuuf laatta ibiddaa? Hundinuu tiruu kee dhiphinni isaa sun deebi'ee si hiddaa. Wal arrabsinee wal lollee maaliif waliin oonnaa? Addunyaa kanarraa kafana tokkittiidhaan godaannaa. Isa akkasii miti hundinuu tiruu kee wal facaasuu dhiisii jiraadhu jiruu kee. Osoo jaalalli jiruu maaliif barbaanna jibbaa? Wal arrabsinee wal lollee wal dhoofnee maaliif wal cabsina jilbaa? Diinni kee kunnoo taa'ee ilaalee ol utaalee gammachuu sitti sirbaa. Miidhamni lammii keenyaa maaliif furmaannisaa? Ilmi namaa garaa jabaataa miskiina ajjeesee mukatti fannisaa. Yaa Rabbi gooftaa koo namarraan barbaannu sirka furmaannisaa. Daa'ima guddattee barnuuf seentu waadaa. Ilmi namaa garaa jabaatee qoraa walitti guuree ibiddatti qabsiisee akka boqqollootti waadaa. An haa du'u yaa haadha koo yaa harmee goota deesse. Haalli du'a kan keetiis garaa koo nama deesse. Harkaan xaaxaa jette reettiin korbeessa dhaltee inni reettiin jette guyyaa keessa kunoo hadha harmeetti dhufte. Nama biraatii miti kan lubbuu kan kee baase ilmoodhuma keetiin kan ciniinfattee deesse. Ilmaanuma kee lamaan gidduutti lubbuun kan kee baatee osoo jireenya feetuu jiraachuuf dharraate rakkina hunda baachaa shira diinaatiin rarraate. Haadhaaf abbaa ajjeesuuf rasaasa itti hikkata. Haadhummaa sii dagatee garaa sii keessa dhiitaa lafarra sii bubbuta. Barri nuti keessa jirru bara bara jiraachuun namaa namatti ta'e gaddaa. Bara duuti namaa namaaf ta'e gammachuu. Osoo dhaloonni koo hafee jiraate bara kana keessa dhalachuun. Ilaammee ilmaan koo jarri Dubaayii jirtanu, jarri Suudii jirtanu, jarri Baareen, Beeruut, Kuweetar, Qaxar jirtanu, jarri Joordaan jirtanu, ilmaan koo hundi keessanuu Rabbi darajaa keessanuu la fuudhu ammallee. Rabbi sitirii akkuma kanatiniif haa kennu. Ilaammee ilmaan koo keessatti iyyuu immoo ijoolleen Dubaayii Rabbi darajaa keessanuu la fuudhu. Maaliif jettee jedha? Ijoolleen silaa wal qalee wal ajjeesu ijoollee koo keessaa ijoollee Dubaayiiti. Maaliif jettanii na gaafachuun keessaniin oolu ana abbaa keessan. Kunoo ijoollee Dubaayii jirtuu dhiira taatee shamarran ilmaan koo hundisi walitti dhuftee waliin sirbitii, waliin nyaattii, waliin dhugdii, waliin jibbitu yoo wal loltellee miidiyaarran fiddu. Achumatti fixatti miidiyaarra fiddee mataa koo nan cabsitu. Ilmaan koo keessaa immoo isii Suudii darajaa keessan ammallee Rabbo na fuudhu. Isii Dubaay Kuweetar hunda keessan Rabbi darajaa keessan na fuudhu. Inni kaan mana natti ijaaree televizoona natti bittanii sammuu koo haaromsitanii kunoo amma jireenya gaariin jiraata. Ijoolleen koo siin Kaayiroo jirtu immoo ani eddeesiin natti baati hin beeku. Ani kana abaaree hin beeku takkaan abaarree hin abaarree anoo eessatti argeen abaara. Kunoo baruma baraan waan mataana cabsu qofittiin irraa dhagahaa. Waan yaada keessa nagalchuu qofitti waan ilmaan koo sii Dubaayii Kuweetar Suudii jirtu mataatii cabsu qofan irraa dhagaha. Barreen gaddaamoo barachaanu kutuloo irraa murtee xabbaftee nyaachifte jedhan abbaa manaa ilmoo koo jechuudha la. Irraa murtee xabbaftee nyaachifte jedhan. Du'ee jiraatee isaan beeku ijoolleen goosiin Suudii jirtu jira naan jette. Jira jennaan hin ta'a. Barreen gaddaa kolokorsii moo kolorossii dhudde jedhan isiin intalli koo isiin xiqqoon. Biyya Kaayirootti. Anan ammoo dheengadda ammoo gelemii moo gimii moo goromiisa jedhan sanarratti wal loltee sina dabaa jettee manatti dhufetteedhaan isiin tokko gurbaatii kan koo kaan. Inni kaan immoo gurbichi
asin kabaja jedha lunna abbaasa eessatti ba'eera kanattoon baane inni gubichanoo jenna uleeta kanaanan dhaata bicuusi yeroo inni natti dabe namni gurbaan koonne kun bari nan gartu kun gaafuma mana jiru gaafa ijoolleen bakkeedhaa rukutte mana barumsaatti yeroo inni galu garaa gaafa sana kaa'ee yeroo ijoolleen rukutte dhufee natti mata yeroo natti tuuttoota kana uleeta kana qaamataa keessa godhe fiigaa bada mana keessa duruma lunna gurbichi amma immoo erga kaayiroo dhaqee jiru inni nama toleef kunoo yeroo gurbaasiin kuti sun itti kakattu anniifamatii godheereetti nama tuquetti ilaammee ilma koo dubbiin akkas miti ilmi dhiiraa waa lama qabaachuun bareeda waa lama qabaachuun gaariidha tokko onnee inni lammaffaa beekumsa yoo qabaatte namni tokko dhufee si tuqee jennaan hin dhiiftu beekumsa keetiin itti xagaxaxxee itti barreessitee ofirraa gaggeessita ganaa sitti hin deebi'u. Onnee yoo qabaatte warra kee dhiisiiti ollaan kee si'ii jiru hin tuqamu. Ollaan kee jechuudha. Ollaa gurbaa kanaati jennaan hin tuqamu. Onnee kee beeka namni. Yeroo isin nuti xaa ofirraa goota waan ta'eef ollaan kee hin tuqamu. Onnee yoo qabaatte onnee dhiiraa yoo qabaatte jedhee si gorsaa ture dur. Amma immoo maal jetteetiyyi isa warra kee keessaa mucaan dhiitee garaadhaa darbe jettanu abbaatee ollaan irratti mataati sheemiidhaan kun sheemiidha jetti warra jarra maarifa dubbatan sun ani silaalif abbaan keessan hin beeku aybiidha kun gadi baatee mattaati obboleessa keessa xiqqaa kana mataa keessa qulgootee ofirraan argitu maalti jetti warri kee yeroo abbaatee himattu oromoo koo otuman du'eeyyuu isin tilmaan koo naa guddisan si aaraa biyyoon si haa guddisu si nama guddisaara nama guddisaaraati akkamitti ilmoo kee namni sii guddisa oromoota kamtu ilmoo keetii guddisa gaafa saabbaan gaafa cabse jedhan ollaan luka ha godha jedhan kana waan ta'eef ilmoo koo rabbi qottonnee gaarii sitta kennu beekumsa sitta kennu kana malee wantaan jedhu ilaammee ilmaa koo jarri kaan immoo sadarkaa keessan rabbo lafu jarri Dubaayii Beeruut kee Suudii jirtan sadarkaan keessan ammallee oli rabbi si oli isiniif haa godhuba uttaa amin jedha oli sadarkaa koo ol fuutanii sadarkaan keessan ammallee oli siin mataa koo hin cabsine mataan keessan hin cabin umuriinaa dheeradhaa